Garaan dhuftee maqaan keenyu jedhamaa eessarraa dhuftee waaqayyoos waldaa kanatti maal siif godhee meerraa jalaan saba waaqayyoof dubbadhu. Ani maqaan koo Baqqaa Abdisintaayyoon jedhama kan inni dhufe ganda Duwwaa Afur keessaan dhufe. Baay'ee tokko dhiphadhan ture. Torban tokko waliin kana dhukkuba ture. Baay'ee dhiphadhan ture. Mana qorichaa gaafa deemu qoricha naa laatee siin buqqisanaan jedhee na teessisee kaase achii booddee ani lakki gargaartuun qabu waan an ta'eef buqqisuu hin danda'u ilkaan kee galinaan jedhee qoricha naa barreessee jechuudha. Achii booddee nan galee kamisa galgala deemee nan galee gaafa galu sana ani baay'ee natti cime qadaamee galgala nan deemee naan hin danda'amu kan kee koo ani buqqisuu hin danda'u maaliif natti deebite naan jedhe. Ishi akkaman godhareen jedhee hin danda'u anuun buqqisanaan jedhe. Ishi akkam taate gaafa warri ollaanaa jedhanii gaafa deebee manatti galu anoo hin buqqisu naan jedhee qoricha naa laate garuu waaqayyo moo waan na oolche qaban jedhee. Torban lamaanarraa addanaan dhufee baay'ee na dhukkuba ture gaafa dhufaa jiru sana. Afurri tokko deebii gali manatti naan jedha. Hayyoon achi deeme sababiin hiikamuu fi deebii gali naan jedhaa kun jedhee ittuma mormeetanii bokkaan roobaa jira ture xilaa qabadhee shaarbii uffadhee maaksii uffadhee waan hundumaa haguuggadhee baqa nama fakkaadhu maraatuun fakkaadha baqa namni karaatti natti dhufe illee narraa qora namni baay'een karaatti natti dhufe maannatti naan jennaan ilkaana dhukkuba jechaa man bira darbee dhufe waaqayyoof galanna ta'uu addanatti raajiin miikii warri ishiin dhukkubuu ol kaa jennaan olan ka'ee naaf kadhatee afurri hamaan iyyee narraa ba'ee. Maas ta'eera. Dhukkuba akkasumatti nyaata as koojjaletti baay'ee dhukkuba yeroo guyyaa lama mana keenya deemnaan buqqisu kan kennan jedhee hagashe. Dabarisha unkoholicha. Dabaris. Tokko lama sadii bitta waan irraa sirratti waameera. Calaali. Tokko. Calaali. Tokko. Isaruma. 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 Dai lafaan. Sabni waaqayyoo gooftaa galateeffadhaa. Tolee waaqayyo akkasitti asitti hidhaa guddaa akkasii sirraa hiikee beetis dhaamsa qabdu saba kanaaf maal dhaamta? Ani raajii miikii waaqayyo biyya kanaaf naannaa kanaaf magaalaa hundumaaf isa kaaseera waan ta'eef gaafa nama waaqayyo jedhan namatti kooruu dhiisanii jecha namni asirratti dubbatu itti kooruu dhiisanii amananii fudhachuun immoo nama fayyisaan jedha. Taasisaa bisuu isa si gargaara gooftaa kee biraan hafi noori sabni waaqayyo ammayyuu gooftaadhaaf galata dhiyeessaa.